Yaa Rabbi kaayyoo dhabduu naman godhin. Biyyaa ba'anii akkana ta'uu waan namaa oolchu. Maqaan keenya sagalee ol fuudh. Fariida ijoollee isaati. Hati fuudhee hoo? Gaar mul'ataa teessatti heerumte. Gola gantiraati maqaan isaa eenyu? Caalaa Adam. Caalaa Adamii. Wallaalummaa shamarran keenyaa yeroo baay'ee dhiira tokko odoo seeranitti hin heerumin abbaa manaa kiyya jettee mana tokkotti isa wajjin galtee yookaan isa wajjin akka barbaadde ta'uudha jechuudha. Shamarran keenya wanni beekuu qabdanii namni tokko sin jaaladha yoo jedhee seeran ni kaadhan si fuune yookaan samaanadhaan si fuune taanaan itti hin dhiyaatin. Maaliif jennaani kabajaa kee kan eeggachuu danda'u si'uma, kan of kabachiisuu danda'u si'uma, kan iddoo guddaadhaan of gahuu danda'u si'uma. Yoo ati namni kun na jaalate jettee isa wajjin akka barbaadde kan taatu taate booda akkanatti karaa irratti gatamta. Dhiirri osoo seeran sin fuudhin ni kan sin fuudhin samaanan sin fuudhin si wajjin akka barbaade ta'u booda akka karaatti si gatu beeki. Keessattuu shamarran keenya biyya ormaa keessatti wanti dhiira nama barbaachisu mee maalidha? Jireenya gubataa kanaa jireenya siqaayii siqiqii kanatu dhiira nama hawwisiisaa dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettii teessan bakkaa fi lafan jirutti nagaa fayyaa kootidha. Isattaan sudhaanii obboleettii keenya rabbiin nagaadhaan si haa hiiku. Ammaati cinqiirra jirta sa'aatii kanatti jechuudha. Rabbumti bichaan nagaadhaan si haa hiiku. Isa akkana si godhellee waan hojii isaaf haa kennu. Asumarraa wanni nani jedhu jechuudha. Kan ulfaa'een Oromoo gargaara. Yoo jedhan Oromoo waa meeqa gargaaruu danda'a? Dhugaa Rabbi safuu fi kaan adda baafachuun namarra jira jechuudha. Maaliif jennaani namni tokko fedhii isaatiif jedhee akka barbaade ta'ee gaafa bakka akkanaa gahe immoo akkana na godhee badee na gargaaraa jechu jedhu kun ana biratti fudhataman qaba. Ani wanti akkanaa kun sammuun namaa namaaf eeyyame akkamitti akka shamarri keenya sammuun namaa eeyyame waan kana raawwatan hin beeku jechuudha. Sanuu karaa deemaa biyya ormaa deemaa waan kana raawwachuun akka kootitti baay'ee ulfaata jechuudha. Obboleettii keenya kaayii inni Caalaa Adam jedhamu fuudhee haadha manaa yookaan haadha manaa jechuun abbaa manaa fi haadha manaa jechuun aga amma dhaloonni amma hin beekne. Hawwootiin keenya haadholiin keenya bar abbootii keenyatti kan heeruman jalqaba irratti abbootiin keenya isheen ilaallatu warra ishii dhaqeetti laallata jechuudha. Erga taate fi boodatti seeran kadhatee aduu guyyaa cidhaasaniin alatti ishee unkaan akkanatti bira ga'ee akka barbaade godhuu miti fuula ishiituu hin argu jechuudha. Aduu qalabatiitu nama wajjin deemte qalabatii fi bitattee warra ofiitti deebiti. Shamarran keenya maaf kabajaa keechan balleessitu. Nuti bar qaamni keenya jechuun qaama keenya jechuun kabajaa keenya jechuudha. Warqiidhaan uuf jechuudha. Warqii caalu qaama keenya eeggachuudha. Biyya keessattuu shamarran biyya ormaa jirtan kan mana madaamii jirtan dhaggeeffadhaa isinitti himaan. Ijoollee baay'een jechuudha. Barri kun tolee jira. Ollaaniidhaan nama dhibbaa subsiisaa ooltu. Ollaaniidhaan nama dhibbaan wal baraa ooltu. Feesbuukii banattu. Feesbuukitti guyyaatti yoo xiqqaate nama 20 olii wal bartu jechuudha. Guyyaa tokkotti ammani namni guyyaatti aadii na gaafatu nama 100 ol jechuudha. Misinjeriidhaan namni guyyaatti na dubbisu odoon deebisee fi nama 200 hin ta'a waan sin garramu jechuudha. Isaantu sin attaallalaa oolaa. Isaantu sammuu keessa sin hataa oolaa. Isin dhugaa sinitti fakkaata. Dhiiruma sinan jaaladha jedhe duuba duutu. Dhiiruma mooyyuu akkana sin jedhe qoy kanani jedhu shamarran keenya jalqaba irratti heeruma dhabdanii biyyaa baatanii abbaa manaa dhiira dhabdanii biyyaa baatanii nama sin fuudhu dhabdanii biyyaa baatanii akka kootitti ana nama na fuudhu dhabee yookaan hiirama dhabeetii miti jechuudha. Namni na fuudhu 60 jira. Garuu kan biyyaa nu baase maalidha? Maallaqa hojjechuuf dalagnee seenaa keenya jijjiiruuf namummaa keenya jijjiiruuf mitire. Kanaafuu shamarran keenya irraa baradhaa. Namni kan muudannoon kun mudate homaa gochuu hin danda'amu. Irra gahee jira. Wanta irra gahee kanarraa immoo barumsa fudhatee lammatatti hin deebi'u. Kan wanti kun isinirra hin geenye kanarraa barumsa fudhadhaa. Akkuma jechoota kiyya keessatti jedhu bilxiin namarraa barataa gowwaan immoo gaafa isaarra gahee mudannoo ofiitirraa barataa akkuma jedhamu.
Ishiin biltiin muudannoo namaa kana argitee hindee anis boru akkana ta'uu hin danda'a dhiirri akkana nama godhee nama biraa deema jettee iddoo dhiirri jiru hin dhiyaattu. Dhiira jechuun maal jechuudha isinitti fakkaate? Adurree fi hantuuta jechuudha. Iniif galee amma adurreen hantuuta argitee hin ilaaltu dirqama nyaatti. Shamarri takkas gaafa dhiira bira dhaqxee dhiira tokko bira teecha yoo ta'e dhiirri sun callisee si ilaalu. Ganama keessatti dukkaneecha, guyyaa keessatti dukkaneecha jechuudha. Biyya erga baatanii adabadhaati kontiraata keechan birrii 1,000 keechanii adabadhaa mataa keechan gadi qabadhaati siraatan hojjetadhaa. Birrii 1,000 jechuun siraatan waggaa 2 maaragaan 1,000 keetii yoo hojjette keessaan qisaasachine taanan waa yaadde godhatte biyya keetti deebita. Heeruma soo ta'e biyya ofiitti galanii heerumuutu irra gaariidha. Kan maatiin ofii cidha namaa godhee cidha bareedduu san namaa godhee bareedanii kan maatii biraa ba'antu santu irra bareeda. Okkoteen cabdee fi shamarran tokko. Okkoteen cabee tokko deebi'eetoo nama fayyaduu danda'a. Deebi'eetoo wanta itti barbaadan san godhachuu danda'u hin danda'an. Shamarran illee akkas. Shamarran illee maaraga kee kabajaa kee nama tokkotti balleessite yoo ta'e namni biraa garuu kabaja kee malee yoo si fuudhe kabajaa tokkos isa biraan argattu wanta tokkos jechuudha. Si arrabsa. Itti si arrabsa. Umurii kee guutuu arrabfamaa turta jechuudha. Dhiirri sin jaaladha siifan du'a sin fuudha sin jedhe hundumtuu si jaalata sitti fakkaatiin. Namni sin jaaladha sin jedhe hundumtuu si jaalata sitti fakkaatiin. Namni 100 sin jaaladha yoo sin jedhe namni 99 sitti fakkeecha. Nama takka qofa keessa jira. Nama 100 keessa nama tokko qofaadha. Kas sii laphee qulqulluu qabu. Kanaafuu hin gowwoominaa jechuudha. Dhugaan siniin jedha. Nuti jechuun takka yoo cabne hin deebinu keessa jechuudha. Kanaaf shamarran keenya akkanatti namuma sinitti fakkaatetti namuma ammoo ilkaan sinitti addeechee sinitti kolfetti namuma lubbuu too siin jedhetti namuma sin jaaladha siin jedhetti garaa kee hin kennin garaa kee hin himatin si jammar shamarran jechuudha. Isin yoo kabajaa ofii kennitan keessattuu dhiirri tokko yoo sin dubbisu dhiira sanitti boonaa koora. Maaliif jennaan yoo koortanii boontanii dhiirri nama akkamii jaalata beektanii shamara adii hin gaafata kan jalaa dubbachuu diddu kan deddeebisee dubbatee bulookii gootee yoo jette immoo dhiirri dhugaara si barbaadu laal. Dhufee si dubbisa yeroo si dubbisoon jalaa dubbachuu diddaa deddeebisee si dubbisu bulookii goota. Yeroo kana ammas deebee bilbila biraatis si dhufa jechuudha. Isaanis bulookii goota. Haga macarrashaa hanga dhumaatitti dhiirri si barbaade dhiira santu si ta'a malee dhiira tokko har'a si dubbisee boru wajjin kolfitu tasallee sitti taphachuu barbaada malee si fuudhus jechuudha. Kanaaf shamarran keenya of eeggannoo godhadhaa. Biyya ormaa keessatti unkaan ilmoo godhatanii hojjetachuu dhiisiti kophaa ofiituu jiraachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Dhuunfaa ofiituu yoo hojjetatanii gara biyyaatti ammaan fakkeenyaaf ilmoo hin qabu. Garuu ofii kiyyaa daa'imman isaanii faana sammuun na nyaatamee jira jechuudha. Unkaan ilmoo asitti godhadhee ilmoo ofii wajjin hojjechuu miti kan isaanitu sammuu nama nyaatu. Kanaafuu adaraa keessan of eeggannoo godhadhaa isiniin jedha. Egaa kana fakkaata obboloota kooyi viidiyoon irra qabadhee dhufe kana fakkaataa turtina wajjin gootaniif galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu baay'ee.